One thing that has changed is that when they come to slaughter us, we have the capacity to defend ourselves. We've just of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon, many decades since they seized control of that. Taphni siyaasaa biyyoota abbaa jiddu galeessaa marsaa haaraan ka'ee yaaddoo nageenyaa biyyoota addunyaa ta'uu ni bame. Itoophiyaan yeroo Masriin bishaan Abbayyaa irratti qajeelaa qabdutti hidha gurguddaa lama laga Abbayyaa irratti ijaaraa jiraachuun ibsame. Ameerikaa fi Iraan jidduutti muddamni dhalachuu hordofee Ameerikaan hojjettoonni imbaasii magaalaa guddoo Libaanos Beeruut keessa jiran akka bahan ajajuun dhaga'ame. Magaalaa Finfinneetti hiriirri nagaa dargaggoota Tigraay bahamuuf akka jirutu ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Yeroo haalli siyaasaa cimaan baajjiddu galeessaa keessatti sodaa guddaa uumee jiru kanatti haasawni ministeerri muummee biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun dhiyeenya kana taasise ergaa seena qabeessaa fi kaka'umsa olaanaa qabu dabarsuun dhaga'ame. Kunis haasawaa isaatiin ergaa kaartaa waraanaa fi dippiloomaasii guutummaatti jijjiiruu danda'u dabarsee jiraachuun himame. Jijjiiramni siyaasaa marsaa Naayiroobii amma keekuun baajjiddu galeessatti haala sodaachisaa fi yaachisaa ta'een ija addunyaatti ilaalamaa kan jiru ta'u waldorgommiin cimaan biyyoota humna qabeeyyii jidduu jiru gara waraanatti foolachaa jiraachuun ibsame. Ministeerri muummee biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun haasawaa dhiyeenya kana taasiseen caasaa aangoo baajjiddu galeessaa kaambii gurguddoo fi iddoo waldorgommii sadiitti qooduun ibsatee jira. Gareen kunis gareen tokko garee Shi'aa kan madaa'e kan Iraaniin durfamuu fi haleellaa dhiyeenya kana raawwatameen kan madaa'e hoggatu. Inni lammaffaan ammoo garee Ikhwaanul Musliim Sunnii kan Hamaas dabalatee Islaamummaa siyaasaa guddisuun beekamu ta'uu ibsatee jira. Tarsiimoon Israa'el inni guddaan gamtaa sadaffaa haarawaa kan utubaawwan finxaaliyyii jedhuun lamaan kana qolachuu fi biyyoota baajjiddu galeessaa ta'an to'achuu akka ta'e muummichi ministeera biyya Israa'el ibsatee jira. Tarkaanfiin tun tarsiimoo dippiloomaasii fi waraanaa bal'aa waliigalteewwan Abrahaam irratti hundaa'een caasaa nageenyaa naannoo haaraa ijaaruuf kan qophaa'e yoo ta'u fedhiin naannoo haarawaa hundeessuu ministeerri muummee Israa'el qabu sodaa nageenyaa guddaa biyyoota baha jiddu galeessaa ta'ee jiraachuun ibsame. Ministeerri muummee kun haasawaa isaa keessatti macaafa qulqulluu akka ragaatti kaasuudhaan haasawaa taasiseen seenaa kitaaba Asteer tuquudhaan gamtaa siyaasaa fi nageenya haaraa inni ijaaruuf yaadu Hindii irraa kaasee hanga Kuushitti yookaan Hindii irraa kaasee hanga Itoophiyaatti akka diriiru labseeti jira. Mul'anni kun Israa'el daandii diinagdee guddaa fi nageenya Eeshiyaa irraa karaa galoo galaana Arabaa hanga gaafa Afrikaa fi galaana diimaatti kan fuullaasu yoo ta'u karaa gara Itoophiyaatti babal'atu uumuu akka barbaadullee ifa taasisee jiraachuu mul'ata. Mul'anni ji'oopolitikaa guddaan Israa'el kun keessumattuu biyyoota gaafa Afrikaa fi naannoo galaana diimaatiif hiika guddaa kan qabu yoo ta'u galaanni diimaan ujummoo daldalaa idil addunyaa waan ta'eef Israa'el dhiibbaa Iraanii fi Huutii dandamachuudhaaf tarsiimoo tanaan dhiibbaa biyyoonni kanneenii fi deeggartoota isii balleessuuf kutannoo qabu mul'iseeti jira. Haalli kun naannichi wartuu dorgommii Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa akkasumas Suudi Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet kan taasisu hoggaatu kunis Itoophiyaa dabalatee biyyoonni gaafa Afrikaa taphachiisii siyaasaa idil addunyaa kana keessatti dantaa biyyaalessaa isaanii eeguuf ogummaa dippiloomaasii fayyadamuun dirqama akka ta'us ibsameeti jira. Haasawaa muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun Israa'el akka biyyaan marfamtee jirtutti odoo hin taane gamtaa idil addunyaa bal'aa akka ta'etti if dhaadheessuunis mul'ateeti jira. Itoophiyaan yeroo Masriin bishaan Abbayyaa irraa qajeelaa jirtu kanatti hidhaa gurguddaa lama bishaan Abbayyaa irratti ijaaraa jiraachuun dhaga'ame. Yeroo waldorgommii fi waldhabdee naannoo galaana diimaatti hammaachaa jiru kanatti Itoophiyaan tarsiimoo galaana diimaa to'achuuf qabdu cinaatti hidhaa gurguddaa lama laga Abbayyaa irratti jalqabuun dhaga'ame. Yeroo naannoo galaana diimaatti buufanni haaraan hundeeffamaa jirutti Itoophiyaan hidhaa gurguddaa lama dabalataan laga Abbayyaa irratti ijaaruuf saffisa guutuun hojjechaa akka jirtu gabaafame. Yeroo ambantanaa Itoophiyaan tumsa Israa'el jalatti mataa qabachuudhaan tarsiimoo galaana diimaa irratti buufata waraanaa ijaaruuf buufata doonii argachuu tattaaffii taasisaa jirtuun gaafa Afrikaa keessatti tapha siyaasaa cimaa kan jalqabde ta'uu ibsame. Haaluma kanaan Itoophiyaan hidhaa roomsaa akka hin gufannee fi duubatti akka hin deebineef hidhaa gurguddaa haarawaa lama Abbayyaa irratti jalqabde jiraachuu odeeffannoon wasuu information irraa argamte ibsiteeti jirti. Itoophiyaan gamtaa haaraa kana guutumatti odoo itti hin makamin dura Masriin biyyoota michoota ta'an erguun itti fayyadama laga Abbayyaa irratti waliigaltee irra ga'uuf jaarsummaa gaafachaa kan jirtu yoo ta'u ijaarsa hidha lamaan kanaaf faayinaansii wabii ta'e kan mirkaneessite Turkiin tarbaanii fi meeshaalee elektiromakaanikaali dhiyeessuuf waliigaluun isaa madda yaaddoo ta'uun ibsameeti jira. Pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogaan daawwannaa magaalaa Finfinneetti taasiseen gaafii dhiyaateef haala gaariin deebii kennuun ibsameeti jira.
Ameerikaa fi Iraan jidduutti muddamni dhalachuu hordofee Ameerikaan hojjettoonni imbaasii magaalaa guddoo Libaanos Beerut keessa jiran akka bahan ajajuun dhagame. Qondaalli olaanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa tokko akka ibsetti yaaddoo nageenya irraa kan ka'e hojjettoota dhimma murteessaaf barbaadaman alatti kanneen hafan imbaasii gadhiisanii akka bahan ajajamuun ibsan. Hojjettoonni imbaasii Ameerikaa Beerut jiru keessa hojjetan akka bahan ajajamuun isaanii marii dhimma niikuleeraa Iraan waliin gaggeeffamu waliigalteerra yoo hin gaabne Tiraamp tarkaanfii waraanaa akka fudhatu akeekkachiisuu hordofuudhaan kan murtaa'e ta'uun ibsamee jira. Iraan ammoo haleellaa irratti raawwatame buufataalee waraanaa fi bu'uuraalee Ameerikaa ta'an kanneen baajata galeessa keessa jiran irratti tarkaanfii akka fudhattu irra deddeebiin akeekkachiisaa jiraachuun ibsamee jira. Gama biraatiin ammoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon imala isaa gara Israa'elitti taasisuuf kan ture addaan kutuu kan ibse yoo ta'u sababa imala kana addaan kuteefis kan hin ibsine ta'uun ibsame. Imbaasiin hojjettoota murteessoo ta'an qofaan hojjechuu itti fufa jechuun kan himame yoo ta'u tarkaanfiin nageenya lammiilee Ameerikaaf jecha kan fudhatame ta'uun ibsame. Hojjettoonni imbaasii Ameerikaa biyya Beerut keessa jiran 50 kanneen ta'an akka baanuu ajajaman 32 kanneen ta'an guyyaarraa magaalaa Beerut keessa akka baafaman Reuters gabaasee jira. Magaalaa Finfinneetti hiriira dargaggoota Tigraay waraana Tigraay keessatti akka hin jalqabamne gaafatu bahuudhaaf qophiin xumuramee jiraachuun ibsame. Waldhabdee mootummaa federaalaa fi hooggansa wayyaanee jidduutti uumame hordofuun gareen jijjiirama Tigraay jedhamu magaalaa Finfinneetti hiriira nagaa bahuun Tigraayitti waraanni deebi'ee hin kaafamne gaafachuu beeksise. Kaayyoon hiriira kanaa inni guddaan garaagarummaa karaa nagaa fi dippiloomaasiitiin akka hiikamuuf dhiibbaa godhuu fi uummanni Tigraay waraana akka hin barbaanne hawaasa idil addunyaa beeksisuuf kan ta'e yoo ta'u gareen wayyaanee ammaa kun uummata Tigraay kan bakka hin buune akka ta'ee fi balaan waraanaa mul'achaa jiru bu'aa fedhii aangoo namoota dhuunfaa kan kaayyifate ta'uun ibsame. Miseensi paartii Baayitoonaa Abbaay Tigraay kan ta'e Dr. Tsaggaa'ab Kaasuu akka himetti mootummaa federaalaa waliin hojjechuun dirqama ta'uu ibsuudhaan tajaajilli mootummaa naannicha keessatti kennu akka hiddaan hin cinne tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibse. Hiriirri kun torbeewwan dhufan keessatti akka gaggeeffamu kan ibsame yoo ta'u hayyoon isaa naannichatti dhiiga dabalataa akka hin dhangalaanne dhaabsisuu fi murtiin manni maree federeeshinii kaleessa labsee haqamuu akka dandeessu ibsameeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti isin biraan gaa turre turtii gaarii. People thought that after the Holocaust, anti-Semitism would disappear. No, it just took a rest, a brief respite. As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a